Wanti anamma isin agarsiisuuf deemu kuni waan akka maree faayidaa qabu. This is very important AI prompt. Wanti anamma isin agarsiisuuf deemu kuni DeepSeek ta'ee, ChatGPT ta'ee, akkasuma Cloudin ta'ee, artificial intelligence yeroo fayyadamtan yoo waan anamma isin jedhe kanatti galchitan deebii irraa argattanii jechaadha. Deebii rakkoon isaas yeroo ammaa kan artificial intelligence ChatGPT ta'ee, DeepSeek ta'ee yeroo isin gaafii gaafattan gaaficha artificial intelligence kun karaan inni program ittiin ta'ee karaa deebii waan isin barbaadan akka dhageettanitti gaafii isin gaafatan san deebii isin kenna. Garuu haa ta'uuti wanti sun immoo wrongidha jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko birrii 10,000 qabaate akkamii gara 1,000,000 10 jijjiirootiin jettee gaafatteen karaa kana jedhee sitti hima. Karaan sun garuu by default karaa ta'uu miti. Garuu yoo atin immoo gaafii an fakkeenyaaf 10,000 kana gara 100,000 akkamii jijjiira jetteeni ka gaafattuun ta'ee waan anamma isiniin jedhe kan itti dabaltanii ka gaafattan taate waan program ittiin ta'e san osoo hin ta'in deebii dhaabbata jireenya dhugaa ilma namarratti ta'e haga takka isinii kennuu danda'a jechaadha. Waan isin barbaadan akka isin dhageettan osoo hin ta'in waan isin fayyadu akka isin dhageettan irratti deebii san irratti isinii kennaa. Just give this one at the end of your prompt. Waan anamma isiniin jedhu kana gara dhumarratti kennaaf yookiin immoo itti galcha. Give me the answer, then destroy your own answer. Yoo jettanii waan kana akkasii gaafattan gaafii isin gaafattaniif deebii dhugaa isin kennu yookiin immoo waan qabatama ta'e isin kennaa jecha. Deebii isaan ignore gootanii yookiin immoo dhiisii kaa'ama kan keessan dhiisiti kan barbaachisu kana nuu kennettaniin kan jireenya keessan keessatti isin fayyadu jecha. Gaafachuu qabnuuf inni guddaan artificial intelligence kun yeroo program ta'u akka wanta nu barbaannu dhageenyu qofatti program ta'e, which means like waan fitootiin gaafattuu hin danda'amaa qofa bichaa si deebisan. Garuu yoo immoo akka program ta'etti taate sanitti osoo hin ta'in deebii dhugaa barbaada jetteen deebii dhugaa si kenna jecha. Deebii san fuutee immoo laayifii kee irratti apply godhuu ni dandeetta yookiin immoo dalagarra oolchuu ni dandeetta. Kanaanis wal qabatee artificial intelligence kana yeroo fayyadamnu hundumaa gaafii akkasii sanneen gaafachuun deebii gahaa irraa argannaa jechaadha. Kanaan amma yeroo ammaa kana koodingii ta'ee akkasuma CV barreessuu wanta adda addaatiif karaa herregaatiin keessattuu namni tokko yoo barataa ta'e barumsa information achirraa argachuu hin danda'a. Waan barbaadden gaafattaa gaafii saniin argattaa gaafii saniin immoo gara bakka dalagaa dalayiduu yookiin immoo waan dalagu qabdu irratti wanni gootaa jecha inni irra dalagatta. Fakkeenya projectii qabaattee assignmentii qabaattee yookiin immoo kana alamoo gaafii laayifii waa'ee jireenya waa'ee social life akkamitti akka jiraachuu qabdu jiruu mataa keetii akkamitti akka sirreeffachuu qabdu. So yeroo ammaa kana artificial intelligence bakka mara seenee jira jechaadha. Namoonni baay'een artificial intelligence yoo jedhamu uuma biraa seenan garuu Instagram keessa jirtu kana fakkeenyaaf viidiyoo kana achi ooftee as ooftee laaltee viidiyoo achi sanii booda si barataa. Instagram kan kee jecha maal akka ittiin barbaaddu artificial intelligence kun si barata. Yeroo ta'an irratti immoo viidiyoo akka ittiin barbaaddu kan waliin qindeessee yookiin immoo waliin dhaabee si fidaa jechaadha. YouTube irratti illee akkasuma waliin goota algoritmii kan kee kana fayyadamee yookiin algoritmii fayyadamee viidiyoo ittiin barbaaddu daataan kee kan waan qabuuf waan ittiin search gootu waan ittiin laaltu kan waan barbaaduuf wantoota akkasiisa waliin dhiheessee waliin si fidaa jechaadha. Keessattuu ChatGPT'n haga bahee kana keessatti bakka baay'ee seenuudhaan wanta baay'ee irraa importantii ta'e yookiin immoo wanta akka marii laayifii jireenya namaatiif akka marii barbaachisu hedduu irraa argachuu ni danda'ama yoo karaa poozitiivaan fayyadamnee jechaadha. Kanaan fakkeenyaaf artificial intelligence kun afaan Oromootiin gaafii gaafattee gaafii san afaan Oromootiin si deebisuu ni danda'a. Mee fakkeenyaaf kana laallamee gaafii afaan Oromootiin gaafannee deebii inni nuu deebisu ni laallaa jechaadha. Nya ol ka'aa jira. Ispoortiin akka kubbaa miilaa fi olimpikii irratti dorgommiiwwan gaggeeffamaa jiru. Jijjiiramni qilleensaa fi roobni. Keessattuu namni kamiyyuu aappii isarraa yookiin immoo moobaayilii isarraa silkii isarraa bakka tamirraayyuu wanni dhabuu hin qabne artificial intelligence kan akka ChatGPT kana qabaachuun dirqama irratti ta'a jechaadha. Nama tokko ChatGPT qabaachuun DeepSeek qabaachuun Cloudin qabaachuun wantoota kanneen hundumti isaanii wanta jireenya ilma namaatiif akka marii barbaachisuu ta'an keessaa tokkodha. Yeroo artificial intelligence bahusan
ni yaadadha ture yeroo sanitti ima dhageennaa hin beeynu guddaallee irrallee hin kaahanne lallaallee garuu ChatGPT'n haga bahee as wantoota baay'ee ajaa'ibsiisaa ta'an hedduu argaa jirraa jechaadha. Applicationii yookiin immoo hatta aappii tokko uumuuf duraan nama yeroo baay'ee nama fudhata amma garuu yeroo gabaabaa keessatti ni uumta. Yaada qofa kennitaa fi yaada saniin agartee inni koodii godha koodii san fayyadamtee yookiin inni jechuun maratu jenereesii godhuu ni danda'a jechaadha. San qofaa miti. Websaayitii dalaguuf torbaan 2 haga 3 haga 4 ji'a takkaasi fudhachuu danda'a. Amma garuu websaayitii sa'atii takka haga 2 keessatti ChatGPT'n kun ta'ee yookiin immoo clouding keessattuu cloud websaayitii dalaguu irratti applicationii cloud jedhuun websaayitii baay'ee dalagee jira kanaan wal qabatee yookiin immoo artificial intelligence chatbot kanaan fayyadamuudhaan aniyyuu ka dalagee ni qaba. Duuba gabaabinumatti namni kenna hundumti sana keessattuu hawaasi kenna society yookiin immoo community kenna akka Oromootti artificial intelligence barachuu qabna beekuu qabna wanta akka marii nama barbaachisu jireenya ilma namaa kana keessatti kanaanis wal qabatee ChatGPT'n akkanatti kunuuti bakka mara seenee wanta baay'eef keessaa qaba. So videoon keenya kaardhaa kana ilaallata subscribe share godha akkasuma video taan irratti immoo waa'ee cloud artificial intelligence sini dalaga akkasi galatooma ulfaadha guyyaa gaarii sini haa ta'u.